Ashame kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation nageenya keenya bakka jirtan maratti isin qaqqabu jecha kun gulantaa aadaati. Egaa sagantaan gulantaa aadaa keenya irraa konferensii manni murtii aadaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinnee hoteela Iskaalaayitiitti qopheesse egaa tokko lamaan kan simbiraan geenyu ta'a. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu daawwachaa nu waliin turan affeerra keenya. Qophii kana qopheessuudhaan isin waliin kan turu ani Boontuu Dansaati. Konferensii kana irrattis bu'aan qorannoo Instituutii Leenjii Qorannoo Seera Oromiyaa fi Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatti dhagaa kan qorannoon kun bakka kanatti kan gaggeeffame. Qorannoo kana irrattis egaa yaada bal'aa dhagaa kan ka'e qorannoon kunis egaa yaada isaanii ibsachaa fi marii dhagaa kan isaan taasisaa turanii marii kana egaa tokko lamaan kan simbiraan geenyu ta'a. Manni murtii aadaa keewwata 26 muraalee majalatti maal jedha? Seerri aadaa amantaa, koorniyaa, bifaan, umuriidhaan, miidhaa qaamaatiin, ilaalchaan yookiin sababa birootiin nama gidduutti loogii kennu kamiyyuu fudhatama akka hin qabne kaa'ee jira. Dabalatas immoo akka sababa oliyyannootti kaa'ee jira waan ta'eef yaaddoowwan idil addunyaatti ka'anii jiran kanaaf seerri keenya kun furmaata kennee kan jiru ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. Gabiroo sarbamuu mirga dubartootaatiif konserniin jiru kamiyyuu inni guddaan mirga dubartootaa sarbuu danda'a waan ta'eef mana murtii aadaa hundeessuu yookiin beekamtii kennuun irratti yaaddoo kan qabanidha. Akkuma walii galaatti kaayyoo mana murtii aadaa keessaa tokko kabajamuu mirga lammiileetiif gochuu akka ta'edha. Mirga lammiilee kabachiisuu keessaa mirga dubartootaa tokko akka ta'e yaaddoo gama kanaan jiru furmaata akka kennee jirudha. Jaarsolii keessaa yoo xiqqaate namni tokko dubartii ta'uu qabdi kan jedhus yaaddoo sana sarbamuu mirga dubartootaa kan jedhu sanaaf furmaata kan kennee jiru ta'uusaa hubachuun ni danda'ama. Mirgoota namoomaa kamiyyuu kan mulqe ta'ee yoo argame manni murtii aadaa seerri aadaa hojiirra akka hin oolle seerri keenya kaa'ee jira waan ta'eef gama kanaanis yaaddoowwan idil addunyaatiin yookiin seerota idil addunyaatiin ka'anii jiraniif furmaata kan kennee jiru ta'uusaa hubachuu dandeenya. Gama birootiin immoo manneen murtii aadaa seera aadaa fi hojimaata kan dubartootaa fi kan daa'immanii kan jajjabeessu yoo ta'e dubartootaaf favor kan godhu yoo ta'e hojiirra ooluu akka danda'u kaa'ee kan jiruuf sirumaayyuu dubartootaaf affirmative actionii kan kaa'ee jiru waan ta'eef caalmaatti mirga dubartootaa kan kabachiisu waan ta'eef yaaddoon gama sanaa kan jira jirachuu isaati. Qajeelfama keessattis loogoo mana murtii aadaa yoo ilaalle abbaa gadaa fi haadha siinqee akka walqixaatti kan ilaalee jiru waan ta'eef yaaddoowwan sun akka hin jirredha. Mala aadaatti gargaaramuudhaan jecha ragaa qofa osoo hin taane dhugaan eessa jira kan jedhu barbaadu irratti xiyyeeffatu jechuu akka qabu seerichi isin ka'a. Kana wal qabatee milkaa'in yookaan immoo ciminoonni mul'atan isin jiru. Inni kun immoo kakuu dhugeeffannaa qaamolee biroo hirmaachisuudhaan dhimmichi ofii quba qabaachuu yookaan immoo naannoo sana jiraatu waan ta'eef jaarsoliin dhimma sana beekumsa kallattii qabaatu waan ta'eef dhugaan akka hin dhokfanne taasisuu irratti gaheedha kan inni qabu. Kanaan wal qabatee keessumaa dhugaa baasuudhaan wal qabatee akka milkaa'inaatti seenaa milkaa'inaa ta'e wanti ilaalamuu danda'u kan argine jirra. Fakkeenyaaf dhimma mana murtii aadaa jalqabaa Xaddacha jedhamu naannoo Bishooftuu jiru yookaan naannoo Duukam jiru irratti ilaalame tokko himataan ragaa sobaa qindeessuudhaan himatamaa mana murtiitti yookaan mana murtii idileetti himatee qarshii 200 itti murteessisee booda garuu namni itti murtaa'e sun sobaan natti murtaa'e jedhee waan yaadeef jaarsoleen dhimma sana jaarsummaan akka ilaalan gaafa gaafatu jaarsoliin nama murtiin kennamee sana waamanii gaafa gaafatan waan sun soba akka ture jecha ragaa irratti sobaa irratti hundaa'ee murtii sana akka murteessifate waan amaneef jara sana walitti araarsanii maallaqa silaa raawwiidhaan kaffalee ture san nama
sanaaf akka deebi'u haalli isaan ittiin taasisan jira jechuudha. Dhimmoota birootiin fakkeenyaaf ajjeechaa waggaa 31 dura raawwatame dhokatee ture. Ajjeechaan sun ilaalamee qoratamee haala inni ittiin dhugaan sun ba'ee jira. Fakkeenyaaf godina Shawaabaa mana murtii aadaa jalqabaa magaalaa Caffeensaatti galmee ilaalleen jechuudha. Galmeewwan kanaa fi kan kana fakkaatan akka milkaa'inaatti keessumaa dhugaa barbaadu wal qabatee haqa yookaan immoo dhugaa dhokatee ture sana baasuu keessatti gahee manni murtii aadaa taphachuu danda'u guddaa ta'uusaa agarsiistuu ta'uu kan danda'an dhimmoonni jiru jechuudha. Waggaa dheeraa dura yookaan immoo yeroo dheeraa dura yakkoota raawwataman badiiwwan dalagaman sana dhugaa sana baasuudhaan abbaa dhugaa qabuuf dhugaa deebisuu keessatti gahee manni murtii aadaa taphachuu danda'u kan ilaalamu ta'uusaa ilaallee jechuudha. Labsii mana murtii aadaa tumaalee kaayyoo kana galmaan ga'uu dandeessisan tumee jira. Keessumaa manneen murtii aadaa kun gandoota Oromiyaa hunduma keessatti hundaa'uu akka qaban tarii bakka tokko tokkotti gandoota 2 fi isaa ol keessatti manni murtii aadaa jalqabaa tokko hundaa'uu akka danda'u taa'ee jira. Kun maal agarsiisuu danda'a? Manneen murtii aadaa ganda irratti gaafa hundaa'an itti siqeenyaan tajaajilli kun kennamuu akka danda'u, tajaajilli haqaa kennamuu akka danda'u agarsiisuu ta'uu danda'a jechuudha. Mee haa ilaallu daataa kana. Gabaasa bara 2016 kan mana murtii waliigalaa Oromiyaatti daataa jiruun Oromiyaan gandoota 7,499 qabdi. Kana keessaa kan manni murtii aadaa keessatti akka hundaa'uuf hammataman 6,651. Kana keessaa gammaatti mana murtii aadaa jalqabaa 6,505 qabna. Sadarkaa gandaatti manni murtii aadaa jalqabaa hin qabne 994. Kun egaa sababa rakkoo adda addaatiin rakkoo nageenya irraa kan keessa kan uumamuudha bakka hedduutti. Maal agarsiisa daataan kun? Bakka hedduu tajaajilli haqaa sadarkaa gandaatti kan gadi bu'e ta'uusaa keessumaa gama mana murtii aadaatiin jechuudha. Bakka adda addaatti qoratame malee asiinis achiinis wal fakkaata. Garuu warri ilqisoo foolii seeraatti irraa urgaa'aa kiyya ammoo foolii aadaatti irraa urgaa'aa jechuudha. Kanaaf akkasitti wal hubannaa egaa Leeniin Quuxoo jechuun namichuma kana seera mootummaa seera aadaa jidduu hariiroo ture yookiin walitti dhufeenya isaanii hayyoonni akka gulantaa sadii kaa'u bara ammayyummaa duraa jedhanii kawaaman bara ammayyummaa boodaa jedhanii waamu bara ammayyummaa duraa jennee kawaamnu bara Hayila Sillaasee bara mootii Hayila Sillaaseetiin dura ka ture mootummaan jiddu galeessaa humna kan hin qabne ummanni aadaaf duudhaa isaatitti qe'ee isaatitti kabulaa ture seerri mootummaa seera amantiitiin walitti hidhata cimaa ka qabu bara ammayyummaa duraa jedhanii kaa'u. Bara ammayyummaa ka jennu biyyi kun yookiin Itoophiyaan bara Hayila Sillaasee irraa kaaftee seerota biyyoota lixaa kana warra Awurooppaa kanarraa waraabbachuu kan isheen jalqabde bara Dargiitiif bara Hayila Sillaasee ka hammatu bara ammayyummaa jedhanii waamu. Egaa bara ammayyummaa jennee ka waamnu kun Hayila Sillaaseef Darguullee waa'ee seera aadaa homaan jenne yookiin ammoo dhiibbaayyuu irratti uume otoo seera aadaa hubannoo keessa galchee otoo seera aadaatiif bakka kenne silaa itti fayyadama seerri hin jiru biyya kana keessaa jedhee gara biraatiin waraabuun seera aadaatiif bakka kennuu dhiisuudha. Ka'umsi qorannoo manni murtii aadaa erga jalqabe waggoota muraasa kaayyoo labsicharra jiru hundaa'eef qaba. Duuka deemanii ilaaluun duuka deemanii faana bu'anii hojiirra oolmaa isaa waan inni keessa jiru hanqinaaf cimina jiru laalanii duukaa bu'anii hordofuun barbaachisaa waan ta'eef qorannoon kun kan qoratame ta'uu isaati. Egaa manni murtii aadaa rakkoolee yeroo dheeraaf haqaa fi furmaata dhugaa dhabanii hawaasa keessatti baroota lakkoofsisan hedduuf furmaata tahee jira akkuma duratti dhihaataa ture jechuudha. Rakkoolee mana murtii idileetti ragaa dhaban qaamota ragaa sobaatiin waan hin jirre walirratti murteessisan dhugaa baasisiisee karatti deebisaa jira jechuudha, araarsaa jira jechuudha.
Manni murtii aadaa waa'ee gadaa aadaaf duudhaa akka yaadataman mararfatamanii fi kabajaman taasisaa kan jiru ta'uu isaati. Hawaasni gaaddisa nyaaphaa jalaa bahee gaaddisa ofii gaaddisa yaa'aatti haqaaf dhugaa dabe cabe akka qajeelfatu taasisaa jira jechuudha. Dhaloota safuu gatee ofirraanfate akka waan ofii yaadatu jaalatuuf sodaatu taasisaa jira jechuudha. Xiinsammuu hawaasa bal'aa deebisee ijaaruu irratti gahee guddaa baachaa jira. Jaarroleef aadaa hawaasaa humneessuu aangeessuu jaarroleef safuun dur kabaja dhabe akka kabajamu taasisee jira. Impaawar gochuu keessattis jechuudha. By the way, jaarroleen beekamtiin kun kennamuu qofaan akka itti satisfaayi ta'anii gammadanii ummata isaaniitiif lukaan deemanii akka isaan itti tajaajilan bakka nuu kenname aadaa keenna deebi'e duudhaa keenna deebi'e jedhanii kan isaan kaasanii jechuudha. Yakkoota hir'isuu keessattis gahee guddaa taphatee jira. Simboolikaali mana murtii aadaattu jira jennaan namoonni harkaan sosocho'an namoonni waa hatan waa balleessan sodaatu jalqabaniiru jechuudha. Mana murtii idileerra mana murtii aadaa kanatti dhihaachuu sodaata namni. Sobaan kakatee ragaa sobaa dhiheeffatee bahuu hin danda'u waan ta'eef jiraachumti isaanii yakki akka hir'atu taasisee jira jechuudha. Hundeeffamuun manneen murtii aadaa akka namoonni hawaasa keessatti yakkootaaf gochoota safuuf duudhaa irraa maqan hin hojjenne gochaa jira. Manni murtii aadaa yakkoonni gurguddoo fi xiqqaan hawaasa keessatti hojjetamaaf rakkisaatu akka baay'ee hir'atu taasisee jira. Fakkeenyaaf karaa hawaasaa mojoo hawaasaa kana yeroo hojjetamu jalqaba meeshama lafa bu'u tokko lafa bu'uu dhoorkite jedhan hattuun. Jaarroleen mana murtii aadaa hattoota san hunda baaftee kakachiiftee karaan kun ummataaf ta'uu kan isaanii ta'uu mirkaneessiftee isa kaan deebisiiftee kan araarsite ta'uu qorannoo kanaan argamee jira jechuudha. Erga manni murtii aadaa hundeeffame hojii eegalee garuu yakki kun baay'ee xiqqaatee kanneen yakka hojjetanis sirraa'anii jiru jechuudha. Naannoon Oromiyaa hammam naannolee biraatiif illee fakkeenyummaa qabaatte fakkeenyummaa qabaachuu qofatu hin ta'in bu'a qabeessa ta'ee naannoo kan keenya fayyadaa jiraachuusaa agarree jirra. Kan egaa abbaatu kunuunfata waa ofii abbaatu kunuunfata waan ta'eef wanti yeroo dheeraadhaaf sababa adda addaatiin bakka hanqatee deebi'e kun guyyuma tokkotti waa hundi guutee akka sirna duraa ittiin fayyadamaa jiru sanatti deebi'uu dhiisuu danda'a. Harcaatii baay'ee qabaachuu danda'a. Harcaatiin kun garuu hooma jiraachuu danda'udha, hooma eegamudha. Harcaatii baay'ee qabaa jennee dubbachuu hin dandeenyu. Waggaa 150 ol wamti bakka isaatii maqee rakkoo keessa ture amma waggaa 2-3 keessatti bakka itti deebi'u gaafa jennu bakkuma waggaa 150 dura ture sanatti guutummaan guutuutti hin deebi'e eeguu qabnu. Harcaatii kana garuu yeroo yeroodhaan irratti mari'ataa fooyyeffataa kana caalaa bu'a qabeessa gochuudhaan immoo mariin akkasii barbaachisaa waan ta'eef mariin kun kan qophaa'edha. As keessatti abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin amantaa, hayyoonni yuunivarsiitii adda addaa irraa as jiru. Warri qoratanis osuun ilkisoon nu bira jiru. Akkamitti hanqina kana akkamitti qorannoodhaan cimsinee fooyyessaa deemna. Hanqina hojumaata keessatti jiru immoo akkamitti waliin taanee fooyyessuu dandeenya kan jedhu marii kana keessatti kaafnee irratti mari'achuu waan qabnuuf yeroo qabnu wajjiniin yaada kaa'uu qabu kaaftanii utuu irratti mari'anne kanuma jedhu kaasee kabajamtoonni na bira jiran lamaan yaada muraasatti dabalanii gara mariitti gallaa dooktarii kan dursa kennu. Sa'aatii kan keenya qusachuudhaaf booddeedhuma kan jedhu ka'e kanaaf gara keessanitti deebisa yaadaaf gaaffii mana keessa. Kakuu jechuun waan guddaadha. Kakuu jechaa waan guddaadha. Kakuu hoona kakatan. Kakuu balbalatu kakata. Isatu kakata. Kan sirriitti cimsu kakullee laaffisaa jiran. Manni murtii aadaa kun kakullee laaffisaa jiran. Guyyaa kakatantu jiran. Bakka itti kakachiisantu jiran. Bakka itti kakullee laaffisaa jiran. Kabiraa namni seera hin qabne, namni halangee harkaa hin qabne, namni caffitaa eessa hin ta'in gadi bahee halangee raasu yoo dubbiin kun namtu ammoo gadi bahee kaksiisu sirna kakuu kanallee laaffisaati kan jiru. Sirna kakuu kanallee laaffisaati kan jiru. Akkaataatti kaksiisan sirriitti cimsu hubatu dubbii araaran fixu gara murtiititti taffisu gara murtii araaran xumurama jaa gara murtiititti dubbii gara gaggalchuu
dubbii sirriitti ilaaluu balbalaan akka amma qorannoo leenin dhiyeesse kan sirriitti qaacessuu haaloo gadoo himatamaa ta'e irratti haaloo gadoo qabatu kanaa mooti dandeettii qabaatutu irra jira waalachuu baatutu irra jira gara murtii oduu kaatuu baate. Manni murtii aadaa kun kaleessa eessa jirraa aadaa akkamii keessa turre sirnoonni biyya kana bulchaa turan ittiin bulaa ture uummata keenya maal gochaa tureyyuu amma immoo eessaa garamitti deemaa jirra waan jedhu sirriitti namatti agarsiisa. Manneewwan murtii aadaa kun Oromoo kaleessa kan ittiin bulee bulfatu kan sirna gadaa keessa buutee qocatee baafate aadaa ittiin dhugaa baasu aadaa ittiin dhugaa barbaadu daandii ittiin dhugaa barbaadu Oromoon daandii isaa karaa baay'ee beeka. Tokko dubbii gosaan fixa gosa hooyyee gosaan mallammii jennu kana lammaffaa kakuun fixa yoo gara mana murtii aadaa ammaatti deemnu namoonni irra deddeebi'ee dubbii kanaa ilaalaa turre manni murtii aadaa yoo sadarkaa calqabaatti hundeeffamu dafeetuma uummata biraa akka ga'uutti bakkee darbee ga'umsaa fi dandeettii nama sanaa aadaa sanaa beeka dandeettii aadaa sanaa qaba uummata kana gaggeessuuf obsa qaba moo waan hojjetu hundumaa gara siyaasaa yookaan immoo gara amantaa yookiin immoo aadaa kana keessaa yoo aadaa kana keessatti guddateera kan jedhamu qorannoon sirriitti waan hin gaggeeffamneef sirriitti hin kaasee jira. Namni ijaarsi yookaan abbootiin mana murtii aadaa hojjetan kun irra deebi'anii bilchinaan yoo ilaalanii fooyyee waan jedhu qaba. Baay'ee qaawwan bakka sana jira waan ta'eef. Akka carraa ta'ee waggaa 2.5 keessa manni murtii keenyaan hundaa'e aga ammaatti nama 3 qofatu fedhiin qabu isin biratti yeree deeme. Amma garuu babaayachaa akkamitti dhufe amma fedhiin qabu hin jedhu kunis irratti beekamaa waan dursa itti himnuuf waan irratti beekamaa dhufeef amma immoo maal godha erga dhimma calqabee dhufeen booda odoon fedhiin qabaatiin naa laalanii kan jedhu tokko amma malli ammayyaa tokko dhufe kuni maalidha mana murtii ol dabarfataa anaadaa calqabaa fi ol dabarfataa akkasuma fi mana murtee idilee jidduu garaagarummaa uumuudhaaf jechaadha. Akka yaadattu dhuun ta'in warri qoratan waa baay'ee qorataniiran waan isaan qoratanii hin argin yookiin arganiitti kan hin hubatinan tuttuquu barbaadan. Jara kana jidduutti waan akkana hin jira. Maaliif? Abbaan ta'e ka'e qorannoo keessaas ka'e. Dhimmi kun manni murtii aadaa kun fudhatama qaba waan ta'eef jedhee haala mijeeffatee abbaa seeraallee hoo jennu hundaa miti. Baay'ee warri sirna kana jajjabeessu akka jiran quba qabna. Abukaadoon illee akkasuma. Amma abukaadoo dimshaashaan namni jedhu hin jira. Namni cabsuuf deemu hin jira. Hojiin koo gadalee haa galu. Sirni kun sirna kiyyeedhee warra bakka hin beeknetti illee nuutu jira dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif dhugaaf teenya waan ta'eef. Manni murtii aadaa Oromiyaa keessatti labsamuun hojii keessa ooluun akka biyyaatti tiraansfoormeeshinii haqaa kan jedhaman utubaalee 10 qabu jechuudha. Transformation haqaa akka biyyaatti ministeera haqaatiin yeroo ammaa kana biyya kana keessa guutuutti sirni haqaa ittiin qajeeluu qabaa jedhamee kaa'amee ittiin ilaalamu keessa utubaalee 10 jiran keessa manni murtii aadaa namuu wal dhabdeesaa wal diddaasaa karaa aadaa karaa safuu hawaasa sanaa hiikamuu qabaa kan jedhu muuxannoon Oromiyaa manneen murtii Oromiyaa keessatti labsamuun manneen murtii aadaa Oromiyaa keessatti labsamuun beekamtii kennuun naannolee bira Oromiyaan ala jiran keessatti illee ministeerri haqaa fudhatee hojii keessa akka oolu taasisee jira jechuudha. Ofirra dabarree naannolee biraaf muuxannoo qooduu dandeenya jirra jechuudha. Mana murtii aadaa kana naannoo keenyaan alamma labsiidhaan beekamtii kennee kan hundeesse mootummaa naannoo Sidaamaati jechuudha. Waltajjii yeroo kana yeroo darbe gaggeessine akka ministeera haqaa fi biiroolee haqaa naannolee bara 2017 keessa naannoleen hundumtuu isa kana qabaachuu qabu inni kun lafa qabachuu qabaa
uummanni biyya kanaa duudhaaf safuu qaba waan ta'eef inni sun sirriidhaan itichuun beekamtii kennuun barbaachisaa jedhee mootummaan koomitimentii akka kanaa ejjennoo akka kanaa qaba. Isa kana sirnaan irratti hojjechuun hunda keenya irraa kan eegamudha jedheen fudhadha. Hojimaan akkanaa kun gaafa diriiru yookaan aadaa hawaasa keessa jiru san karaa seeraan walitti michoomuu danda'uun tumamee haalli mijaa'ee gara hojiitti yeroo galamu yeroo tokkotti guutuu hin ta'u. Hanqinaaleen hedduun jiraachuu danda'u. Akkuma jedhame jalqabbiin isaatis yeroo dhiyoodha. Of course karaa aadaatiin karaa jaarsummaatiin dubbii ilaaluun aadaa hawaasa Oromoo keessatti waan yeroo dhihoollee ta'uu baatu bifa kanaan boca qabsiisuun garuu isa jalqabaati. Hanqinni karaa saniin yeroo gabaabaa ta'uu isaatirraa maddu baay'eetu jira. Ta'us hanqinaaleen tokko tokko yoo dafanii haala kanaan laalanii asitti jal'atee jira jedhanii karaatti deebisaa hin deemiin sirreessaa hin deemiin erga karaa gadhiisee booda karaatti deebisuun baay'ee haalli itti rakkisuu danda'ullee jira jechuudha. Kanaaf baay'ee yeroo isaa kan eeggatee fi dhimma kanaaf baay'ee murteessaa kan ta'e ta'uun isaa ani baay'ee qorannoo baay'ee murteessaa ta'uu isaatii kan na gammachiisee fi haala kanaan waan diriire sanis immoo laalaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Hanqinaaleen seerotaan wal qabatanii ka'an jiru, raawwiidhaan wal qabatanii ka'an jiru, akkaataa itti hubatamee wal qabatanii ka'an jiru. Baay'een isaanii kana dura akka sagantaa Profeesar Naqaattis xiinxala gabaabaa ta'e gaggeessinee turre baay'een isaa argannoo achi keessatti argame almost as keessa jira. Almost wal fakkaataa karaa ta'een wanti calaqqisaa dhufee jira. Fakkeenyaaf baasii abbaa dhimmaa xiqqeessuun kaayoo manni murtii aadaa ittiin hundaa'ee fi even labsii 240 keessattis taa'e keessaa isa tokko. Gama biraatiin immoo himannaa dhihaatu, deebii dhihaatu barreeffamaan ta'uu qabaa yaanni jedhu jira. Tokkoffaa barreeffamaan qofa ta'uu hin qabu, afaanis dhihaachuu akka qabu, aadaanis afaaninis kan falmiinii fi himannaanis dhihaatu isa qabdi waan ta'eef mana murtii aadaatitti himanni dhihaatu, deebiin dhihaatu barreeffamaan qofa odoo hin ta'in afaaninis dhihaachuu akka danda'u immoo seerri lafa kaa'ee jira. Gama biraatiin yoo laallu dhimmi mana murtii aadaatitti ilaalamu kun immoo sirna oliyyannoo qaba, adeemsa oliyyannoo qaba. Falmiin afaaniin gaggeeffamu, afaan qofaan gaggeeffamu, jaarsoliin barreessuudhaaf hin dirqamani, barreessuuf dubbisuun dirqamaa miti. Seera aadaa beekuudha guddaan kan isaan irraa eegamu, safuuf safeeffannaa Oromoo beekuudha kan isaan irraa eegamu, ulaagaan filannootis malee barreessuuf dubbisuu yookaan barachuun dirqamaa miti waan ta'eef. Kana lamaan akkamitti walitti araarsinee deemnaa antariitii jaarsoliin yeroo tokko tokko rakkatanii barreeffamaan dhufuu qaba wanni jedhu wanti nama amansiisu jiraachuu danda'a. Barreeffamaan dhufuu qaba because tokkoffaa galmeen gurmaa'uu qaba labsichi mataan isaa hin jedha. Sirni oliyyannoo immoo jira barreeffamaan yoo hin jiraanne adeemsi ittiin oliyyannoodhaan dubbiin laalamuu danda'u rakkisaa ta'uu danda'a. So tarii barreessaan mana murtii bakka hundatti guutamuu dhabuurraa madduu waan danda'u waan ta'eef dhimmi kun odoo sirriitti ilaalamee manni murtii aanaaleetis aadaaf turizimiinis qaamni dhimmi ilaallata kamuyyuu karaa guutuu ta'een dhimmi kun karaa guutamuu ni danda'u odoo laalamee waan jedhu. Manni murtii aadaa eenyummaa Oromoo wajjin haala wal qabatuun haala beekumsa Oromoo irratti qaroomina Oromoo irratti hundaa'een walumaa galatti akkaataa duudhaa sirna gadaatiin akkaataa duudhaa uummati Oromoo baroota dheeraadhaaf ittiin injifate duudhaa sirna gadaatiin haqi Oromoo akka bulfamu yookiin immoo bulchiinsa haqaa keessatti bulchiinsa seeraa keessatti shoorri Oromoon kanaan dura bulchiinsa sirna gadaa keessatti taphataa ture irra deebiidhaan yaadatamuu qaba. So kun immoo eenyummaa Oromoo wajjin wal qabata. Eenyummaan Oromoo biyya kana keessatti akka dagaagu, akka mul'atu sadarkaa addunyaattis qaroominni Oromoon qabu beekumsi Oromoon qabu akka beekamu qabsoon gurguddaan gaggeeffamaa ture jira jechuudha. Kanaafuu hundeeffamuun mana murtii aadaa bu'aa qabsoo Oromooti jechuudha. Bu'aa qabsoo uummati kun baroota dheeraadhaaf taasifame haqa isaa afaan isaatiin akka beekumsa isaatti akka qaroomina isaatti tajaajila haqa isaa argachuudhaaf
yookiin immoo obbulchuu keessatti iddoo guddaa qaba jechuudha. Hiree ofiin obbulchuu sirni federaalizimii nu gonfachiise illee sunillee qabsoo Oromootiin dhufe as keessatti armaan dura bara TPLFitti qixa sirrii ta'e wanti ni qabne wanti lafa hin qabanne tokko jira. Haa ta'u garuu mootummaan jijjiiramaa kun xiyyeeffannaan akka waliigalaatti eenyummaa biyyoolessaa haaromsuuf eenyummaa Oromoo qofa otoo hin taane eenyummaa biyyoolessaa biyyattiin akkaataa ittiin hubatamaa turte akkaataa itti of ibsitu afaan isiin dubbattu seerri isiin hordoftu eenyummaa biyyaalessaa wajjin wal qabatee waan jiru hunda riifoormii gurguddaa taasisaa jira jechuudha. Mootummaan sadarkaa federaalaa irraa kaasee hanga naannootti. Dhimmi mana murtii Oromoo yoo dhugaa dubbatte in eebbifamtaa yoo waakkatteen abaaramtaa jedha jalqabumaa inni. Wanni mana murtii idileetiin garaagarummaa isa godhu isa kan. Inni lammataa kaleessa namni abbaan dhimmaa hin kakatu. Nama bitee kaksiisaa bahee mana murtii idileetti har'a ifii jalqaba kakata dubbiin ani madhetun dhugaa jedhee kaksiisa jaarsa. Eeganaa hoo namni dubbii tana laalu nama keessa dubbii tanaa beeku. Kaleessa namni inni itti himatu hoo nama dubbii tana keessa hin beeyi. Kanaafuu garaagarummaa guddaa qabaa waan jedhu kaasuu barbaade. Dhalattuudha manni murtii kun. Gaafa duraa akka namni kennoo malaaftuu seeyyu. Nama jajjabaan inuu seennee namuma bakkaa fuudhaniituma mana murtii kanatti godhan. Abbootiin gadaatu akka jirtu alatti irraa haftee bara. Warruma mana murtii aadaa godhanii hafan. Manni murtii aadaa ammoo dhugaa yoo dubbanne akka obboleessi kiyya jedhe san fala Oromoo ta'e. Oromoo fala ta'e. Oromoon kaleessa nutu biyya jiraanu gaafadhaa mana murtii idilee duraan nama dhaabatu yoo argitan gabayaa fakkaata. Amma hin jiru. Maaltu dhabamsiise mana murtii gandatti argate. Baasiit irraa hafe. Kijibaa nyaatamutu hafe. Ragaa soqutu hafe. Ragaa mana murtii maanguddoo santu ragaa ayyuu jalqaba. Yoo inni himate waan himatanii miidhiisii jettiin nu hubeeyna. Baraa wanni nu arganne waan taphaati miti. Kanaafuu manni murtii idilee maal jedhu waakkattuun baataa amantuun hidhamtaa jedhu. Kanaaf sabni keenya waan silaa amanuu hanqate jechuma jedhame san sirna warri kun nu dhaalchise san waakkattaniin baatanii amantanii hidhamtanii san nu dhaalchise. Eeganaa hoo yoo gubboo kennite baataa jedhee akkasitti nu dhaalchisee hagaadhaa manni murtii tokkollee gubboo naaf fidaan jedhu namatu yoo gubboon kennin dubbiin argadhu jedha. Saba keenyatti gara yaada nama kennaa godhee bara warri kaleessa aadaa hamtuu nu dhaalchise. Dubbii haqa isaa ganzabaan akka inni bitatu barsiise. Osoo harka hiitee amma hin dandeettu waa kennu malee akka waan dubbiin arganne. Kanaafuu har'a maal argate gaa? Osoo manaan baane mana fi hulaa duratti osoo matooran kireessin osoo xalayaa guddaa baay'een barreessin yoo barreesse kan namni barreessuuf jiru san argan. Sirna gadaa kana sirriitti hubatamee waan jiru natti hin fakkaatu. Ifa manaa godha gaafan akkas jedhu itti fayyadama haala qabatamaan Oromiyaan amma keessa jirtu wal qabatee sirni gadaa akkamittiin hojiirra ooluu qaba gaafa jedhamu tokko mana murtii aadaa hundeessuudhaan abbaan gadaa abbuma gadaati. Abbaa seeraa ta'uu hin danda'u, abbaa murtii ta'uu hin danda'u. Kana jechuun maal jechuudha? Gadaa keessatti caasaaleen sadin jiran sun kabajamuudha qabu haala qabatamaa amma jiru keessatti. Kanaaf dhimma siyaasaa, dhimma bulchiinsaa hojjetanaan abbaan gadaa dhimma murtii mana murtii aadaa keessa seenuu hin qabu. Kana jechuun waliin deeggaran jechuu miti, quba waliin qaban jechuu miti. Abbummaadhaan garuu kan hojjetu jaarsolii ta'a jechuudha mana murtii aadaa keessatti. Kanaaf komiin dhiyaatu tokko jira, hojii wal makus tokko jira. Inni kun waan hubatame natti hin fakkaatu. Sadaffaan qaamumti naannoo Oromiyaa keessa jiru kuniyyuu namuu mana murtii aadaa kana akka carraatti ilaala. Abbaatti ta'us barbaada. Manni murtii aadaa akka nu badhutti dhimma haqaan kennuu, murtii kennuu, waan mana murtii wajjin wal qabatu kan inni hojjetu. Kana jechuun garuu waan hubatamuu qabu.
Aadaaf turizimiin gahee hin qabu jechuu miti. Abbaan alangaa gahee hin qabu jechuu miti. Qaamni caasaan naannoo Oromiyaa keessa jiru gahee hin qabu jechuu miti. Kanaaf isa kana xiqqoo wal makuun hin jira. Kanaaf ekskitiiviin qaamni seera hojiirra oolchu, qaama seera baasu, akkasumas immoo qaama seera hiikuu kun akkaataatti hubatee mana murtii aadaa kanattiin deeggaruu qabu irratti xiqqoo hanqinni jira yaada. Isa kana gara fuulduraatti akkamittiin akka sirraa'uu qabu irratti hojjetamuu barbaachisaadha. Maaliif rakkoon kun uumame jedhee gaafan taa'ee ilaalu? Ani manni murtii aadaa otoo hin hundaa'in dhugaa dubbanna taanaan heerri mootummaa naannoo Oromiyaa fooyya'uu qaba ture jedhee yaada. Yaada addaati. Heerri naannoo Oromiyaa caaseffamni isaa maal fakkaata? Okay? Isa kana sirriitti gattaan ilaaluu barbaachisa. Yoo kana ta'e malee guutuun ta'u. Manni murtii aadaa hundeessuun gaariidha. Waan qaban irraa ka'anii, waan xiqqoo irraa ka'anii, waan guddaatti ce'uun akkuma jiru. Garuu heerri mootummaa naannoo Oromiyaa bahee jiru sirriitti sakatta'amee heerri sun fooyyee waa'een dantaa fedhii kennuu maal jechuu kun heeruma sanaan wal qabata. Okay? Isa sana odoo gadi fageenyaan ilaalamee gara fuulduraatti waan hojjetameen gammaduun waan gaariidha. Garuu wanti hafu guddaatu jira. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaa kun sirriitti yaadamee yoo sana ta'e ekskitiiviinis qaamni seera baastus seera hiiktus achi keessatti haala keessummaa danda'u ka'uu danda'a ta'a. Gara dhumaatti fida. Ani caaseffamni amma jalqabame kun jalqabaaf ol dabarfataa gaariidha. Garuu kanaan hin dhaabbatu. Gara fuulduraatti hariiroo haga walii galaatti illee jiraachuu malu jira jedheetan yaada. Isa kana gara fuulduraattis hin jiraata. Qorannoo isaan dhiyeessan keessatti keessumaa galmeen mana murtii idilee hir'ataa jira. Galmeen immoo mana murtii aadaa immoo dabalaa jira. Inni kun maaliif ta'e? Sababii manni murtii aadaa qofa hundeeffameef natti hin fakkaatu. Kanaaf qorannoon keessan xiqqoo faaktoroota garaagaraatu jira. Faaktara tokko ta'uu danda'a. Sababa tokko ta'uu danda'a. Kophaa isaa garuu gahaa yookaan immoo isuma kanatu determinant factoryidha jennee konkuluud gochuurra odoo ga'uu baanne keessumaa akka qorattootaatti akka sababaatti ta'uu danda'a. Garuu sababa garaagaraatiin namni filachuu danda'a. Sababa tokko garuu manni murtii aadaa hundeeffamuun mana murtii idileerraa galmee xiqqeessera jechuu dandeenya. Garuu isa kana qofaadha jennee odoo goolabuu baanne natti tola. Dhimma dubartootaa irratti akka labsiin jedhutti abbootiin gadaa hubaddaa abbootiin mana murtii aadaa keessa jirtan yoo xiqqaate dubartii tokko jedha malee sanaan daangee yaafachuu miti. Mee dubartoota 3, 4, 5 dhaddacha keessanitti hirmaachistan jirtu laalaa keessa deebi'aati. Labsiin hin daangessine. Kanaaf isa kana odoo irratti hojjettanii gaariidha jedhee yaada. Leeniiniif akkuma na bira jirtutti yaadansiif kennu maalinni free modern post modern kana caalaa customary legality waan shanantu jiru. Isa kana odoo laalte gaariidha jedhee yaada. Waan shanan kun maalinni customary legality yookaan immoo seera aadaa guutummaadhaan yeroo bulaa ture jira. Seera qeenxee liberal legality jira. Keessumaa bara Haile Sillaasee isatu ture. Marxist legality dha kan dargiin fide. Kanaaf seera waloo waan san of keessaa qaba. Yaaddi keessatti kan ture hybrid legality ture. Isa kana neo marxistii walitti makuu jire. Innammaa maal fakkaata? Pragmatic liberal legalistii fakkaata. Jechuun waan qabatamaa haala qabatamaa hawaasa keessa jiru keessummeessuu fakkaata. Isa kana qixa kana odoo xiinxaltee gaariidha jedha. Ani afaaniin qofti aadaan badde galtee duudhaa keenyatti deebineen qofti nun baasu. Gadi qabnee keenna jennee fudhachuun waa hedduun ibsama jechaadha. Nurraa eeggama waanuma jedhu qaba. Warroonni duuka ifaajaa jiran keenya jedhanii fudhatan akka malee gammadan jiru. San keessatti immoo kallattii hin beekamneenis akkaataa itti xiqqoo keenyummaa kana gaafii keessatti hin galchuu danda'ullee wannoonni uumaman jiru waan ta'eef ani kanarratti ilaalame keessattuu ani jaarsoleen araaraa keenya maal irratti xiyyeeffachuu qabu dhimmoonni faayidadhaan amma jiran keessa mana murtii idilee irraa hin hir'isa jennee jirra. Hir'isuu qofa osoo hin taane haga hambisiisutti deemuu hin danda'a jedhee yaadaan. Yoo dhugamaan gadi qabanii irratti hojjetan. Yoo dhugamaan jaarsonni silaa filaman sunniin jaarsota ulaagaa guutan tahe dhimmi kan inni dhufu gandarraa. Ganda keessatti dhimmi hafe jechuun hir'ate jechuun mana murtiitti dhimmoonni akkasitti gafiidhaan dhufu kun hin hir'ata waan jedhuun qabu. Dhimma fedhii jedhameetiin hin ka'u kanallee achi keessatti fala godhachuun hin danda'ama. Fala kennuu hin dandeenya waan jedhuun qaban. Maaliif jennaan jaarsonni ganda keessatti filataman jaarsa jalaa akkoo namni ka'uu akkaataa itti hin dandeenye jaarsonni silaa ulfina qaban kabaja qaban. Dhugama jaarsonni sunniin akkaataa silaa ulaagaa barbaadamu san guutanii filatamanii kan jedhu san yoo kan laallu ta'e dhimmoonni hedduun achitti hafuu danda'a. Fedhiillee jechaadha. Fedhiis dabalatee achitti fala godhachuu hin dandeenya waan jedhuun qaba. Kanaaf ani
bakka hedduutti rakkoodhaan jiran kanniin waan amma as keessaa arganne kana waan nu fakkaatu keessaa fudhannee yoo galle irratti hojjenne bu'aa gaarii argamsiisuu hin dandeenya waanuma jedhu kaasuu barbaadeeti. Ani wanni guddaan rakkoon jedhee amma reefis kaaseetiin hin ture qorqarbiin jaarsota keenyaa ammallee sirna haqaa aadaa keessa hin jiru ka'ee jira bira. Maaliif kana jedha? Mara miti muraasa. Maaliif kana jedha? Sirna seera idileetitti hirkachuun akka qaamoleen haqaa sirna idilee kennanitti murtiis haa ta'u ajajas haa ta'u kennuun eessarraa dhufa yoo jennu kanarraa dhufa. An kana laaluu danda'uu qabu. Baay'ee sirni haqaa idilee keenya hanqina bal'aa waan qabuuf mana murtii aadaa sirna aadaa keenyatti haa deebinu jedhaa jira. Nuhu achi deemuuf deemaa jirra jechaadha. Manneen murtii keessaa qaamolee haqaa keessaa gaafa xurataa bayan almost achi galuuf deemaa jiru. Hawwiin jiru kana of duras wanni jiru jechaadha. Garan asii xachuu dhiisanii aadama jirtu sirnuma jirutti yoo gadi qabanii ilaalan jaarsonni keen haga silaa argachuu qabu sirni aadaa kun kennanii fi yoo irratti hojjetan ani waa bal'aa gochuu hin danda'amu waan jedhu bakka kanatti osoo of laalanii waanuma jedhu kaasuu barbaadeeti. Deeggarsa gochuunis dirqama keenya waan ta'eef kanarratti akkuma hojjennu waadaa isinii galuun barbaadaa galatooma. Gaafa qorannoo kana gaggeessinu manni murtii aadaa mana murtii keenya sirna keenya kaayyoon guddaan cimsachuufidha jechuudha sirnicha. Kanaaf ciminni soofaar jiru maalinni hanqinni jiru immoo maalinni jennee too baay'een deemiin akka sirraa'uuf qorannoon deeggarree adda baasuufidha. Kana keessatti bu'aa baay'inni hedduu manneen murtii aadaa sadarkaa gandaarra jiran deemuu keessatti qorattoonni keenya baay'ee dadhabaniiru isaanis galata qabu. Egaa eddan kana jedhee booda akka waliigalaatti mana murtii aadaa kaayyoo hundeeffame keewwata 6 fi manni murtii aadaa kan hojjetu seera aadaan kan jedhu yoomiyyuu dagachuu hin qabu. Kaayyoon itti hundeeffame sana waan ta'eef seera itti hojjetu mana murtii aadaadha. Seera aadaa naannichaati waan jedhuuf seera aadaatiin waan hundumaa ilaaluu qabna malee gam tokkoon mana murtii aadaa hawwinee gama biraatiin immoo seera barri fideentiin deebisuuf yaaduun rakkoo keessa nu galchuu danda'a. Waan hundumaafuu aadaatiin ilaaluun gaariidha. Maricha irratti itti gaafatamtoonni manneen hojii mootummaa sadarkaa naannoo godinaalee fi magaalota akkasumas jaarsoliin manneen murtii aadaa abbootiin gadaa fi hayyoonni garaagaraa hirmaatanii jiru. Waltajjii kana irratti gaa pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa manneen murtii aadaa hundaa'uun isaa gaa bu'aa hedduu hawaasaaf akka inni buuse gaa waltajjii kana irratti dubbataniiti gaa kan isaan jiran. Mana murtii aadaa kana gaa qabeenyaa uummataatii qabeenyaa hawaasaatii jennee jirra. Hanqinaawwan adda addaa mul'ataa jiran kuni nu jalaa faalanii rakkoo duraanii sanatti akka hin deebine of eeggannoo guddaan barbaachisaa ta'a jechuudha. Naannolee biraatiif akka federaalaatti fakkeenya ta'eera jedhaa jirra. Fakkeenyummaa kana caalaa cimsineetti yoo fuudhaa fi qaawwa jira jedhame kana yeroodhaan naamusa abbootii gadaa yookaan jaarsolii mana murtii aadaa bira jiru ta'uu danda'a. Hojumaata achi keessa jiru ta'uu danda'a. Isa sakatta'anii sirnatti deebisuun qorannaadhaan ilaalaa deemuun barbaachisaa ta'uu waan ta'eef ilkisoon gama isaatiin qorannaadhaan irratti hundaa'ee omtanii dhiyeessuu jiraachuu qaba. Yuunivarsiitiinis kaayyoon yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa sirna aadaaf duudhaa uummata Oromoo kana akkamittan dagaagsaa maaliif qorannoon akkamittan deeggara kan jedhu waan ta'eef yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiif kabaja guddaa qabnaan wajjiniin waa baay'ee mana murtii aadaa kana cimsuudhaaf leenjiidhaan waan adda addaatiin deeggaruudhaaf nu cinaa jiru. Kanaaf inni sun cimeetti dhufuu danda'uu qaba. Hojiin kun hojii mana murtii qofaaf yookaan abbaa alangaatiif yookaan caffeedha yookaan waajjira pirezidaantii qofaa kennamuu miti. Aadaa turizimii qofaa kennamuu miti. Qindoomina barbaada jechuudha. Dhumarratti humna kaasu abbaan alangaa maal hojjechuu qaba? Aadaa turizimii maal hojjechuu qaba? Manni murtii maal hojjechuu qaba? Dhimmi jedhu akkuma sila kaase tokko tokkoon kan keenya gahee nurraa eegamu fudhannee hojiirra oolchuudha. Abbootiin gadaa keenya immoo dhimma kanarratti cichitanii
bakka hanqinni jirutti utuu ijaan laaluun hin barbaachisin achumatti fooyyessuu danda'u. Namoota rakkoo qaban horsitanii sirreessuu danda'u. Maaliif sunan ta'u taanaan duudhaa ganamaatti deebina jennee rakkoo biraa immoo keessa gallee akkuma fakkeenyummaa qabne jenne immoo faalama biraatiif akka hin saaxilamne of eeggannoof barbaachisaadha. Kana immoo sirreessuu kan danda'u tidheenyaan irra jiru abbootii gadaa kan keenya jaarsolii biyyaatu sirreessuu danda'a waan ta'eef yoo nuti dogongorre bakka kanaatti aadaarraa ceetaniittu sirreessaan hojjettanii mana murtiitiifis aadaa fi turizimiidhaafis qaama mootummaatiif gorsa kennuu danda'uu qabdu. Maaliif sirna keessanii nu sirna keessan deeggaruudhaaf as jirra malee sirni kan keessanii isintuu hojiirra oolchuu qaba waan ta'eef nuti isin bira dhaabannee waan akka mootummaatti akka mana murtii waliigala Oromiyaatti akka waajjira pireezidaantiitti akka aadaa fi turizimiitti waan nurraa eegamu isin deeggaruudhaaf sirna kana ceesuu barbaanna waan ta'eef akkasiin yoo laalle dhugumatti akka fakkeenya taanee addunyaadhaaf sirna kana gumaachine ammas mee uummanni kan keenya mana murtii aadaa kanarraa fayyadamaa ta'ee nagaaf tasgabbiin aanaa gandar akkuma naannoo keenyaatti nagaaf tasgabbiin uumame kun kan biyyaa ta'e kan naannoo ta'e boriituu fakkeenyatummaa keenya akkanaan itti fufuu danda'a waan ta'eef haaluma kanaan ta'e halaallu jedha. Nutis sagantaa kanarratti gaa argamneeti gaa kan nuti jirru hirmaattota sagantaa kanaa yaada isaanii isin biraan qaqqabsisnee waltaa deebinu. Egaa korri har'a asitti taa'amaa jiru kuni hojiirra oolmaa manneen murtii aadaa hanqinaa fi ciminoota jiran akkasumas yaada furmaataa akeekuudhaa fi qorannoo dhaabbileen lama yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatii fi instituutiin qorannoo leenjii seeraa Oromiyaa qoratan dhihaatanii irratti mari'atamaa jira. Kaayyoon guddaan manni murtii aadaa erga hundeeffame maal buusaa jira, maal argamsiisee jira, maal faayidaa maal argamsiisee jira hawaasa bal'aa fi akkasuma hanqinaaleen jiran danqaaleen jiran hojiirra oolmaa isaatitti maali kan jedhan walumaa galatti isa kana laaluudhaaf taa'amaa jira jechuudha. Kaayyoon inni guddaan konfiraansii mana murtii naannoo Oromiyaatiif qophaa'e kuni adda kan taasisu qorannoo irratti hundaa'e qorattoonni hanqinaalee fi cimina manni murtii aadaa erga hundeeffamanii waggaa 3 lakkoofsanii jiran kana qaban irratti xiyyeeffatanii qorannoo isaanii dhiyeessuudha. Isa kanarratti jaarsoliin abbootiin gadaa hayyuun garaagaraa akkasumas qaamonni bulchiinsa naannoo Oromiyaa irratti hirmaatee yaada akka kennuuf konfiraansii gaggeeffamaa jirudha. Kaayyoon isaa guddaan kana. Manni murtii aadaadhaa fi duudhaa Oromoo irratti hundaa'ee tajaajila haqaa akkaataa uummataaf dhaqqabamaa ta'een akka kennu labsiidhaan hundeeffamee jira. Qajeelfamnii fi dambiin isitti bahee hojii keessa galee jira. Hojiin mana murtii aadaa beekamtii kennuu hundeessu kun akkuma biyyaattuu Oromiyaa keessatti eegalame. Kana jechuun immoo hojumaanni kun haaraa ta'uusaa argisiisaa jechuudha. Hojumaanni haaraa kun erga hojiirra ooluu eegale ammaan kana waggaa 3 ol lakkaa'amee jira. Adeemsa tajaajila haqaa kennuu keessatti sirna haaraa gaafa diriirsan silaa'uu paayilet teesti godhaniiti gara hojiitti galchan turanii. Hojumaanni kun eegalee hanga ammaatti cimina maaltu jira, hanqina maaltu jira. Isarratti immoo gaheen asitti konfiraansii kanarratti hirmaatan namoota adda addaa qaamolee adda addaa cimina itti fufsiisuudhaaf hanqina kana immoo furuudhaan bu'a qabeessummaa kenniinsa tajaajila gama mana murtii aadaatiin kennamu kana mirkaneessuun akkaataa danda'amu irratti walitti dhufanii waliin mari'achuudhaan hubannoo waliinii qabatanii tumsa waliinii taasisuudhaaf kan qaamoleen hirtaa hundi irratti argaman yaada irratti wal jijjiiran bu'a qabeessummaa mana murtii aadaa dabaluudhaaf galtee itti argatan jechuudha. Egaa akkuma beekamu dhalti namaa tuni hojii hojjetatu keessatti carraaqina godhu keessatti guyyaa kana ofumaanii ufin lolta. Namaanillee walitti buutaa oli bulii biyyaa keessatti illee namni lamaa walitti bu'uun ofii immoo masammoo keetitti bu'uun ni jira jechuudha. Manni murtii aadaatii fi manni murtii idilee kun manni murtii aadaa kun bu'uura ilma namaati jechuudha. Bu'uura ilma namaa jechuudha. Oromoon gaafa waan amma biitti teenya mootummaan federaalaa yookaan mootummaan Oromoo ittiin bulaa jiru kana waraabbateen fidini Oromoon kanaan bule jechuudha.
kanaan bule mana murtii aadaa kanaan bule jechuudha. Qocatee bocatee waggaa 8 gadaa jalatti qabatee manni murtii aadaa kun gadaa jalaa bahe waan gadaan of jalatti qabu damee gadaa jechaadha. Qocatee bocatee hawaasa keenya ittiin bulchee ittiin bulaa ture. Kaleessalleen hin jira manni murtii aadaa kun kaleessalleen hin jira dubbii gattaa'ee yoo jaarsi wal dhabu yoo ollaan wal dhabu yoo biitti wal dhabu gattaa'ee laallata. Mana murtii aadaa kan ammoo tama kalee Oromoon itti bulaa jiru san seenarraa gara seeraa dhufte jechaadha. Seenarraa gara seeraa dhufte jechaadha. Gara seeraa dhufte jechaadha. Wanni inni hawaasa buusu guddaadha. Deemirraa dhamaatirraa hambisa. Amma durii shamarreen beeynaa manni murtii idilee kun wanna hojjechaa jiru isaan bira taa'anii raa'atanii yaa'u akka abakaatoo ta'anii raa'atanii jecha hin taane gorsanii gara daandii dhugaatirraa deemanii gara daandii sobaa keessa immoo dabranii gazzabaan bitamuutu jira. Gazzabaan bitamanii raa'atanii dhugaa awwaalanii sobaan mana murtiitti dhiyaachuu jira. Garuu manni murtii aadaa san hundarraa'u bilisa ta'ee dhugaa irratti hundaa'anii dhugaadhaan walimatanii wanna dhugaa irratti walimatan san jaarsi taa'ee akka jaarsatiitti taa'ee dhugaa san himachiisee dhugaa sanirraa walirraa deebisuudhaan kana hojjechaa jira. Bu'aan isaa takkaffaan bu'aan isaa galiin bociin silaa inni karaa mana murtiitti hoggaa deemu baasu qarshiin manatti hafuufi taakka. Lammaffaa bakka silaa guyyaa dalagaa oolu achi deemee mana murtii taa'aa oolu san gandatti hiikkatee deebi'ee hojii isaa irratti deebi'ee misoomni isaa kan hir'anne bakka san deemuun bu'aadha. Sadaffaa namni mana murtii aadaatti wal himatu mo'aadha ta'ee gala. Mo'atamaa ta'e tokko mo'aa ta'ee hin galu. Mo'ataa ta'ee gala lachuu maaliif dhugaan achitti beeti dhugaan waan achi jiruuf. Dhugaan achitti beeti jarri lachuu itti amanuudhaan abbaan badii godhees badii dhiifama gaafatuudhaan araara barbaaduudhaan walitti araarsinee wal dhungatee gala. Faayidaan inni qabu kana. Bu'aansaa bu'aa guddoo kanne dhugaa dubbachuuf taanaan mana murtii aadaati jechuun aadaan teenya Oromoon waan dur dhabne gadaa dur qabna aadaa dur qabnu suni aadaa deebi'uun gadaa keenya deebi'uun baay'ee itti gammanna waan Oromoo keessaa irraa gadaa fi deebi'uun lammii fi ifkoo isaa hayyeetti haqa walootiin gatteessee dhugaa sun bu'uurarraa mana murtii aadaa ka jalqabaatii dura yaalamee hundaa'amee jira ka jalqabaarraa ka ol dabarfataatiin ol dabarmee jira haqa ka jalaarraa isa jalaarraa gulaalanii ka ol dabarfataan bira fidan haareetti nutis gaddeebinee haqa sun ragaa mirgaa fi bitaa hubannee qaamaan dheeynee iddoo sun murteessuu caalaa qaamaan dheeynee ijaarsoota manguddoo biyyaa walii yaammannee imaama biyyaallee yaammannee hayni kun hanqamta ka dhugaadhaa bu'uurarraa kaasnee akkasirratti fennee walii araarsine jechuudha. Manni murtii aadaa fi manni murtii idilee garaagarummaa baay'ee qabu. Manni murtii idilee even akkaatuma abbaan seeraa itti filamurraa yookaan nama seera barate nama aadaa barate osoo hin ta'in nama seera barate. Nama santu naamusti isaa maal isaa ilaalameet karaa caffee muudamee abbaa seera ta'a. Jaarsi mana murtii aadaatti hojjetu garuu hawaasa keessatti diinagdeensaa, naamusti isaa, muuxannoon inni nama araarsuu irratti qabu akka waliigalaatti hawaasa keessatti fudhatamni inni qabu ejjennoon isaa ilaalameet filatama jechaadha tokko. Lammata akkumti itti filatamu kan sila jedhe mana murtii idileetti abbaan seera hojjetamu karaa caffee filatama. Inni kun garuu hawaasa keessaa filatama jechuudha. Hawaasatu filata. So hawaasni namni filatu jechuun kallattiidhaan bakka bu'aan dhimma keenya kana ilaaluu danda'u nu keessaa ibalu jedhaniiti bakka buufatu jechuudha. Lammata manni murtii aadaa ganda irratti hojjeta. Ganda jechuun hawaasa keessa jechuudha. Manni murtii idilee immoo hooma hagam tokko gadi siqe aana irratti hundeeffamee jira. Darbee immoo manni murtii olaanaa godina jira. Darbee immoo waliigala jira. So fageenyuma isaallee olaallee manni murtii aadaa hawaasa keessatti hojjeta. Inni sadaffaan baasiidhaan wal qabatee manni murtii aadaatti namni tajaajilamu
ganama dhimma isaa laallate yookiin immoo walii galanii guyyaa hojiin hin jirre hojiin idilee hin jirre sanbattan irra ta'uu danda'a jaarsoliin dhimma isaanii akka ilaalan taasifama. Kana jechuun namni dhimma isaa ilaallachaa hawaasa keessatti immoo oomisha irratti hirmaachaa diinagdee isaarraa akkaataan buqqaanin dhimmi isaa ilaalamaaf jechaadha. Inni kaanii fi inni guddaan mana murtii idileetti dubbiin kan ilaalamu kan murtaa'u ragaa bitaaf mirgaan dhiyaatu irratti hundaa'ameeti isa kamtu irra caalaa mirkaneessuu danda'a dhimma dhiyaate san kan jedhu ilaalama jechuudha. Mana murtii aadattoo dhugaan haqaan kan walitti dhiyaatu. Haqni namni ragaadhaan dhiyaate osoo hin ta'in irra jireessan akkaataa hawaasa san keessa duudha jiruutiin kakatee dhugummaa isaa itti amanee kan himatus kan himatus dhugaa ta'uusaa kan himatames immoo dubbichi dharaan yookiin dhugaa ta'uusaa kakatee yoo innillee ittiin amatamne hawaasa duuba isaa jiru maatii isaa ollaa isaa fira isaa wajjin dhufee akkaataa itti kakachuu danda'uu fi dhugaan itti ba'u irratti kan xiyyeeffate waan ta'eef garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Haqa dabe, haqa jallate, haqa qaqqaalame, dubbiiwwan bakka biraatti fala dhabde, dubbii ragaa hin qabne, kamanni murtii idilee fa'aa dadhabe deebisee baasuu keessatti akkasuma inni guddaan wanni hawaasichaa fi manni murtii aadaa kun taasisaa jiru manni murtii idilee tokko mo'ataa tokko mo'atamaa godha. Namni ilkaan walitti ciniinnataa wal biraa gala. Namni haloo walitti qabatee gadoo walitti qabatee gadoon sun ilmaanitti taraa deemti jechuudha. Manni murtii aadaa kun garuu walitti araarsee garaa walitti fayyisee waliin nyaachisee waliin obaasee akka isaan walitti fayyan akka isaan walitti fayyanii garaa tokko tahanii akka firooman taasisaa jechuudha. Kanaaf namni lachuu gammadaadha. Murtii manni murtii aadaa kennu keessatti namni wal dhabe lamaan gareen lachuu mooyadhee gale yookiin dhugaa argadhee gale. Inni itti murames rakkoo kiyya jedhee fudhatee amanee fudhata. Inni murteessaniifis an dhugaa barbaada. Meeshaa argatu yookiin murtiin kennamee waan isaa murteeffame sanii miti jechuudha. Dhugaa waaqaati. Dhugaa haqa isa jalaa dabdisan argatuuf waan deema ta'eef waan guddaa akka argatetti agarsiisa qorannoon keenya. Dhugaa dubbachuuf dhiibbaan manni murtii aadaa kun dhaabbachuudhaan qabu guddaadha. Keessumatti dhimmoota wal dhibdee dhuunfaa dhimma maatii wal qabatee qabeenya wal qabatee dhimma lafaatii wal qabatee akkasuma yakkaan wal qabatee yakkoota xixiqqoo ta'an wal qabatee akkasumas immoo gumaa yakkoota ciccimoodhaan wal qabatee hagallee sadarkaatti hawaasni tokkoof hawaasni biraa walitti araarsuu wal qabatee shoora guddaa taphachaa jira. Kana jechuun hanqina hin qabu jechuu miti garuu akka jalqabbiitti kan abdii namatti horudha dhugaa dubbachuuf. Qophii qorannoo wixineewwan labsii fi dambii qopheessuu keessatti akkasumas sadarkaa hundeeffaman mana murtii aadaa irra jiru qorannoowwan kun wixineewwan kun miidiyaadhaan deeggaramaniiti gara mirkanaa'utti deemanii darbee immoo labsii kanallee kan mirkaneesse caffeedha waan ta'eef gaafa caffeen labsii kana mirkaneessus uummanni kallattiidhaan hordofaa ture hawaasni illee akka itti fayyadamuu danda'u ergasii illee qorannoo kallattii adda addaatiin gaggeeffamaa jira inni kun hundi hawaasa biraa akka ga'u caarraa uumeeraa yaada jedhu qabnaa guutuudha jechuu keenya miti bakka manni murtii aadaatti hin hundoofne jiraachuu danda'a sababa adda addaatiin garuu immoo uummanni baay'een mana murtii aadaa kanatti fayyadamaa jira waan ta'eef kunuu hubannoo argatanii immoo hagam akka deema jiranillee namatti argisa jechuudha. Baay'ee nutti tole akkamitti nama nu amma qota bulaadha nama hin baranne akkanatti immoo gaas fidanii kana leenjii kana nu kennan fuulduratti itti cimnee waan gaarii akka hojjennu nu taasisa. Yaa galatamu mootummaan naannoo Oromiyaatirree pirezidaantii keenyarree kan asitti nu yaame aanarra yeroo baay'inaa turizimii namoota hin bulchan jedhee asitti dhiyeessuun faayidaa guddaa qaba. Waaqayyo biratti immoo mootummaa keenya cinaa ejjennee baay'ee nutti tolee jira. Har'a muuxannoon asitti arganne zalaalamii sammuu keenya kan badu mootiin hayyoonni immoo mataatti nu gala barmootaan oduun ta'in nama hin baranne waan ta'eef waan isaan dubbatan kana nu amma mataatti fudhannee deemnee tokko tokkoon akka namoota hojiirra oolchinu baay'ee nu gammachiise jechuu keenyaaf. Duraan dursee waaqayyoo galatoonfadhee rabbii hiyyee galatoonfadhee itti aansee har'a mootummaa keenya mootummaa Oromoo kana nu qopheesse hayyoota Oromoo ijoollee baratti ijoollee hayyoota Oromoo har'a duudaas deebi'aa kunoo kana fakkaatanii jee akka daawwitii keessatti ilaallee konferensiin kun iddoo gammachuun itti waan daleenne bu'aa keenya firii keenya itti argannu
jeetiin gammada iddoo hanqinni jirullee itti diriirfata iddoo itti waan daleeditti hojjetellee itti gammadullee ni jirti iddoo takka takka hanqinni jiru tokko sirra kaasanillee itti gaddeebi'anii itti sirreeffatan gaddeebinee gorsa sirraa fudhanne kanallee akkasuma gaddeebinee hawaasa keenya kan nu jalaa ijaarsota keenya ijaarsota biyyaa muguddoo mana murtii aadaa hundaa waan asirraa dhageenye gaddeebinee itti himnuuf itti gammachuun jirtus itti gammannu ta'e iddoo hanqinni jirullee hanqinni itti sirreeffannu kaziyeetii yaada jechuudha. Konfirensii qofa oduun ta'in manni murtii waliigala Oromiyaa kana qopheessinu kana yaadunu gubataa marqaa hubatatu argaya Oromoon gubataa marqaa hubatatu argaya warra dubbii keessa oolutu beeka waan dubbiin isa rakkiftu warra dubbii keessa oolu warra dubbii keessa bulu manni murtii amma manni murtii idilee dubbiin lamatti isaan bira dhufa dubbii lamaan dhuftu keessa takka dhara takka dhugaa kana addaan fo'atutti hin rakkata garuu immoo hawaasni gajjallaa jiru sun immoo eessa akka dhugaan jirtu eessa akka dharti jirtu sirritti beeka jechuudha. Namni kana rakkate amma gattaa'ee Oromoon kalee maaliin as ture maaliin itti bulaa ture maalitti bulchaa ture kana laalanii hubatanii warratanii mana murtii aadaa kana danqaa Oromoo kana hiikuuf waan kana hundeessuun waan guddaadha. Baay'ee galata guddaa qaba. Manni murtii waliigala Oromiyaa baay'ee tokko kan uummanni Oromoo itti gammadu kan isaanirraa illee waa hir'isee jira. Hojii ifaajee irraa hir'isee jira. Galmeen hoggaa lama laalamu, galmeen hoggaa sadi laalamu, galmeen laalamee gadi deebi'u qajeelchitti kennamee kun irraa hir'atee jira. Maaliif uummanni Oromoo waan barbaadu waan argateef dhimma isaa achumatti fixataa jira. Dhamaatii hojjettootaa, dhamaatii abbootii murtiitillee irraa hir'isee jira. Kanaafuu baay'ee gaariidha. Baay'ee itti yaaduun isaanii kan galatoofataman jechuu barbaadeeti. Dhumarratti miidiyaaleen biyya kana keessattuu miidiyaalee waan Oromoo kana irratti hojjetanii uummatni Oromoo lakkoofsaan bal'aa lakkoofsaan guddaadha. Lafti Oromoo bal'aadha. Leenjii hubannoo kennuu isa jennu kana hunda bira deemtee gandoota 8,000 bira deemtee kennuun ganda 8,000tu jira. Ganda tokko keessatti yoo xiqqaate nama 6 8,000 baay'ise kana hunda bira gahuun qaamaan rakkisaa ta'uu danda'a. Miidiyaaleen karaa hundumaan irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Ijaaf gurra uummataa akka gahu miidiyaadha waan ta'eef miidiyaan aadaaf duudhaa Oromoo kana irratti hojjechuun muuxannoolee gaggaarii jiran jaarroleen boqonnaa hin qaban yeroo hundumaa wal dhabdeen hin dhaabatu itti fufa jala bu'anii waan gaggaarii furmaata gaggaarii manni murtii aadaa kun fide sirritti jala bu'anii hordofanii ija miidiyaatiin hawaasa bal'aa biraan gahuun gurra miidiyaatiin hawaasa bal'aa biraan gahuun aadaaf duudhaa kana muuxannoo gaggaarii hubannoo kanas ka jennu karaa adda addaatiin ta'uu danda'a. Ogeessota waan kana irratti hubannoo kennan waraabanii karaa miidiyaatiin hawaasa biraan gahuun hawaasa bal'aa biraan gahuun hedduu barbaachisaa akka tahee fi kanarratti isinis akka miidiyaatti hojjechuu akka qabdan dhaamsa kiyya isinii dabarsaa ulfaadhaa galatooma. Hayyee kabajamtootaaf hordoftoota Oromiyaa Global Media Corporation sagantaan hanga ammaatti daawwachaa turtan gulantaa aadaati. Egaa gulantaan aadaa keenya har'aa immoo konfirensii manni murtii aadaa naannoo Oromiyaa qopheesse irratti egaa tokko lamaan kan isin biraan qaqqabsiisaa turre. Sagantaa kanarraa waa baay'ee barachaa akka isin turtan abdii guddaa qabna. Yeroo biraatti qophii biraatiin deebinee amma wal arginutti nagaatti nuuf tura.